Jazakallah khair. I hope Jazakallah khair. Inshallah dubbii fi gorsa obboleessa keenya Dr. Zakir Naik irraa bu'aa gaarii buufanna jee abdadha. Yeroon nu jala deemaa waan jiruu fi qajeela gara gaafii fi deebisatti isin ceesisa. Kutaa sagantaa kanaaf ulaagaalee nu barbaachisan isinii dhiheessuu barbaada. Gaafilee sagantaa wal hin qabanne gaafilee amantiis taanaan hin qeeballu. Gaafii keessan gabaabsaatii qajeela dhiheeffadhaa. Yeroo tokkoon gaafii tokko qofa gaafatu hayyamama. Gaafii lammataa yoo qabaattan hiriira duubatti deebi'uun carraan gaafii lammataa gaafatu yoo isin gaheef eeguu dandeessu. Obboleewwan muslima hin ta'iniif gaafii akka gaafataniifis dursi ni kennamaaf. Galma kana keessa maayikiiwwan lamatu jira. Inni tokko gama bitaa kanatti argama. Tokko ammoo gara mirgaatti argama. Dubartoonni maayikii gama bitaa jirutti fayyadamu. Warra dhiiraa ammoo maayikii gara mirgaa jirutti fayyadamu. Maayikii lameenuu irraa gaafii takka takka fuudhaa dabareen deemna. Gaafileen waraqaan barreeffamanii gara waltajjii dhufaniif carraan lammataa ni kennamaaf. Yoo Dr. Zakir Naik gaafilee sagaleen gaafataman deebisee xumuree fi yoo yeroon argame qofa carraan kennama. Kanaafuu gaafii keessan dhiheeffatuun dura maqaa keessanii fi dalagaa keessan ibsaa. Obboleewwan gaafii gaafatuu barbaaddan hiriira keessan akka qabattan kabajaan isin gaafatuu barbaada. Namoonni muslima hin ta'in kan gaafatuu barbaaddan yoo jiraattan gara fuulduraa koottaa. Maayikiin banaadha. Warra muslima hin ta'iniif carraa duraa kennina. Sisters to ask who wish to ask questions to form an orderly queue, and we will commence in just a few moments, inshallah. Are there any non-Muslims in our audience who would like to ask questions? Please come forward. The mic is free and we will give the non-Muslims preference, inshallah. Good evening and assalamu alaikum to everyone. Akkam bultaan akkasumas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anin Counselor Naveen Shah jedhama. Hoggana Hero Counciliti. Maqaa Hero Councilitiin akkasumas maqaa hawaasa aadaa garaagaraa fi amantaa garaagaraa qabu ka Herootiin obboleessa keenya Dr. Zakir Naikiin baga nagaan dhuftee jechuu ni barbaada. Baga nagaan dhufti. Gaafii tokko qofa akka gaafadhuuf waan na hayyamameef ulaagaa kaayama hordofa. Haasofii kee haasa'u hedduus nam dallansiisuun turre. Suniif ammoo si galateeffachuu barbaada. Haga danda'ameen gad fageenyaan waa'ee amantiilee garaagaraa Islaamummaa, Hinduizimii, Judaayizimii akkasumas warra awaamatis dhiyeessuuf yaalii gooteerta. Wanni ati haasa'uu barbaaddu waa'ee walqixxummaati moo amantiin tokkaawwan irratti olaantummaa qabaa kan jedhu agarsiisudha. Galatoom. Or do you reckon that there is a case for supremacy of one religion against another? Thank you. The brother asked a very good question. That is there a question of obboleessi gaafii bareedduu gaafate. Haasawni kee waa'ee olaantummaa amantiin takka amantii biroo irratti qabduuti jedhe. Jalqaba amantii jechi jedhu maal jechuudha? Amantii jechuun daandii jireenyaa jechuudha. Awwaan Quraanni jedhutti amana. Quraanni waa'ee amantiin takka amantii biroo irratti olaantummaa qabaachuu osoo hin taane waa'ee ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum gara dubbiinuu fi isin jidduutti walqixa taatee koottaa jedhuu haasawa. Wanni amantiin takka amantii biroo irratti olaantummaa qabdi jedhu yoo jiraate hundinuu olaantummaa isaa mul'ifachuuf carraaqa. Kanaafuu Qur'aanni akkas godhuurra wayita namoota amantii biroo hordofan waliin haasawinu ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum gara dubbiinuu fi isin jidduutti walqixa taatee koottaa jettuu akka fayyadamnu nu gorsa. An akka dhuunfaatti marii amantiilee tan sadarkaa addunyaatti gaggeeffamtu hedduu isaanii ni morma. Yeroo hedduu wayita mariin akkanaa godhamtu hordofaan yookiin qeensiin amantii kiristaanaa tokko dhufee amantiin hundi takka Islaamni, Kiristaanni, Hinduuzimiin tokko jedhee dubbata. Qeesiin Hinduutis dhufee Hinduuzimiin amantii sirriiti, Islaamniinis Kiristaaniinis tokko ja'a. Kan Muslimaatis dhufee Islaamummaanis Kiristaanummaanis Hinduuzimiinis tokko ja'a. An akka barataa Islaamaa fi amantiilee biroo wal bira qabee qoratuu tokkotti amantiin hundi tokko ja'anii dubbachuun hijiba guddaadha jeetiin amana. Wantoonni wal isaan fakkeessanii jiran. Haa ta'u malee isaan tokko miti. Wantoonni gargar godhan hedduudha. Waa'ee wal fakkeenyaarra waa'ee garaagarummaa hedduminaan haasa'uun hin danda'a. Haa ta'u malee Qur'aanni akka waa'ee wal fakkeenyaarraa haasa'uun nu jajjabeessa. Obboleessa malliniin yeroo hunda fayyadamu. Yoo xiqqaate kitaabban amantii dachii tanarra jiran keessaa inni tokko guutumaan guutuutti sirrii ta'uu isaa irratti walii haa gallu. Wayita akkana jennu warri kiristaanaa macaafni keenya parsantii 100 dubbii rabbii ta'uu isaa hin shakkinu jedhan. Namni Hinduutis dhufee Veedaan dubbii rabbii ta'uu isaa irraa shakkii hin qabnu ja'a. Musliimnis Qur'aanni dubbii rabbii ta'uu isaa hin shakkuu ja'a. An nama tokko irrattis dhiibbaa godhuun fedhu. Dirqamaan waan inni hin barbaanne akka liqimsu hin dirqisiisu. Wanni inni anja'u yoo xiqqaate wantoota wal fakkaatoo amantiilee tanniin keessa jiran jabeessinee hordofuu irratti walii haa gallu. Wantoota gargar nu godhan yeroo biraa irraa haa haasofnu. Kanaafuu wayita walitti dhufnee wal fakkeenya amantiilee hunda keessa jiran barbaadutti seennu waan isaa wal fakkeessu tokkollee ta'uu ni arganna.
Kitaaban amantii hundi rabbii tokkichatti amanaa ja'an macaafa keessaa ragaa isiniif kennuu danda'a. Muusaan alayhi salaam kitaaba keessa deebii yookiin Book of Deuteronomy boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti shamaa Izraa'iloo adna alhin wa adna alkhad dhagaa yaa ummata Israa'el gooftaan keenya rabbii tokkicha ja'a. Yesus Kiristoos alayhi salaam ajajni jalqabaa isa kami ja'amee wayita gaafatamu dubbuma wal fakkaattuu Muusaan dubbatee irra deebi'e. Wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti Shama Israa'ilo adna alhin wa adna alkhad. hiikkaan isaatis dhagaa yaa ummata Israa'el gooftaan keenya rabbii tokkicha jechuudha. Kitaaban amantii hinduu wayita dubbistan Chandogyaa Upanishad boqonnaa 6 kutaa 2 lakkoofsa 1 irratti Ikkam eviditiyam. jechi kun jecha Sanskrit yoo ta'u hiikkaan isaatis rabbiin tokkicha lammaffaa hin qabu jechuudha. Shaveetaa Shafaadiraa Upanishad boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti Naacha sikasij janita nacha dippa. hiikkaan isaatis gooftaa saniif gooftaan biraan jiru maatiis hin qabu jechuudha. He has no lord. He has got no parent. Abbaa hin qabu, haadha hin qabu, waan isa caalu hin qabu. It's mentioned Shaveetaa Shafaatiraa Upanishad boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irratti naatasii paartii maa'asti gooftaa saniif fakkiin hin jiru. Baagwaad Giitaa Upanishad irraa waa'ee tokkichummaa rabbii ragaa hedduu dhiyeessuun hin danda'a. Wanni inni an jedhu nuti hundi keenya maaliif gooftaa tokkicha sanitti namanne? Baagwaad Giitaa boqonnaa 7 lakkoofsa 20 irratti namoonni qalbiin isaanii qabeenya addunyaa tanaan butamte sanama gabbaranii ja'a. Kanaafuu Baagwaad Giitaa Veedaa fi Upanishad yoo dubbistan gooftaan tokko jedhanii himan sanama gabbaruu balaaleeffatan. Dubbii rabbiin ol aane gara dachii tanaa ni dhufa jettutti hin amanan. Bakka sanii rabbiin ergamtoota erga yaada jedhutti amanan. Kanaafuu wanni nan jedhu warri Hinduu, Yahudaa, Kiristaanaa fi Musliimoonni yoo xiqqaate rabbii tokkicha qofa gabbaruu irratti walii haa galu. Gooftaan sunis fakkii hin qabu, hin dhalatu, macaafa keessatti, Baagwaad Giitaa keessatti, Qura'aana keessattis wanni kun ibsamee jira. Kitaabban kanneen yoo gad fageenyaan qorattan ergamaan xumuraa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dhufa jedhanii barsiisan. Haasawaa kee keessatti macaafa keessaa ragaa kanaa isiniif dhiyeesseetiin jira. Kitaabban Hinduu keessaayis dhiyeessuu ni danda'ama. Baafisiyyaa Puraanaa Parba 3, Khandi 3, Adhiyaay 3, Shalooqaan 10 hanga 27 waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbata. Waa'ee kun tabsuttaa kitaaba Atarbaaveedaa kitaaba 20ffaa himni 127 mantaraa 1 hanga 14 irratti waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbata. Kitaabni Kalkii Puraanaa jaamus ni jira. Waa'ee Kalkii Awtaar kan dhufuuf jiraatus ni dubbata. Kalkii Puraanaa keessatti Antimrshiin kalkiin xumuraa ergamaan xumuraa ni dhufaa ja'a. Maqaan haadhasaa summatii ja'amaa ja'a. Hiikaan isaatis nagee jechuudha. Aaminaadha. Maqaan abbaasaa isa rabbi gabbaru Vishnuyaas ja'amaa ja'a. Wayita gara afaan Arabaa deebisnu Abdullah ta'a. Kunis maqaa abbaa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ji'a Maadaw guyyaa 12ffaa dhalataa ja'a. Rabiicul Awwal guyyaa 12ffaa jechuudha. Ergamaa xumuraa fi goolabbiitii ja'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa xumuraa fi goolabbiiti. Hiriyoota afraniin deeggaramaa ja'a. Waa'ee khulafaa'oota afran duraa himuusaati. Haala kanaan itti fufu. Bakka nagaa ja'amtee yaamamtutti dhalataa ja'a. Sambaalaa Makkaa jechuudha. he'll be born in the family of the chief. Mana maatii hooggantoota Makkaa keessatti dhalataa ja'a. Waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaban amantii Hinduu keessatti haasawa taasiseetiin jira. Rabbii tokkichatti amanutti aansee kan lammaffaarratti dhufu ergamaa xumuraa fi goolabbii ni dhufa ja'amutti amanuudha. Sunis Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kitaaban Yahudaa, Kiristaanaa, Hinduu fi Islaamaa waa'ee jireenya du'a boodaatis ni haasawan. Kitaaban amantii Hinduu wayita waa'ee punarjanama haasawan waa'ee jireenya du'a boodaa haasa'u isaaniiti. Waa'ee du'anii ka'uutii miti. Kun hubannoo dogongoraati. Punar jechuun kan itti aanu jechuudha. Janam jechuun ammoo jireenya du'a boodaatti ni amanan. Garuu dhalachuu du'uu miti. Kun hubannoo dogongoraati. Kanaafuu wanni ni anja'u yoo xiqqaate waan waloota heerratti walii haa galu. Amantiileen gurguddoon hundi Hinduuzimiin, Kiristaanni, Yahudaan akkasumas Islaamni waa'ee rabbii tokkichaa dubbatan. Akkasumas waa'ee dhufiinsa ergamaa xumuraa fi goolabbii kan maqaan isaa Muhammad tahee dubbatan sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu hundinuu yoo ergamaa xumuraa fi goolabbii hordofan waahii isaanitti kenname Qur'aana hordofuu qaban. Waa'ee olaantummaa amantii takkaa haasa'urra gara bu'uura jalqabaatti deebi'uu qabna. Amantiin takka qofaatu ture. Amantii takkittii san Rabbi suuraa Ali Imraan suuraa 9ffaa ayaa 19ffaa irratti nu hime. Inna ad-diina 'inda Allahi al-Islaam. Amantiin Rabbi biratti fudhatama qabdu. Amantii fadhinnaa ta'e Rabbi ol aaneef kennu Islaama. Islaamummaan amantii fadhinnaa ta'e Rabbi ol aaneef kennuuti. Amantii maqaa Muhammad Sultaan Abdullah jedhu qabaachuun harkattuu miti. Maqaa musliimaa qabaataniif jannata seenuu hin danda'an. Muslim jechuun nama fadhinnaa isaa Rabbi ol aaneef kennuun nagaya harkate jechuudha. Obboleessa. Kitaabban Qur'aana dura dhufan hundi turtii yeroo dheertuu keessatti jijjiiramanii jiran. Qur'aanni kitaaba xumuraa fi goolabbii akka duraan jirutti qulqulluu tahee eeggame. Akka hayyoonni amantii Hinduu fi Kiristaanaa jedhanitti kitaabban isaanii jijjiiramanii jiran.
jijjiiramanis dhugaan xiqqoon isaan keessatti hafte ni jirti sunis waa'ee dhufiinsa nabiyyi xumuraa fi goolabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasuma waa'ee tokkichummaa rabbiiti kanaafuu yoo gara kitaabban keessanii deebitanii wantoota wal fakkaatoo ta'an hordoftan dhimmi inni tokko isa kan biroo irratti olaantummaa qabaata jedhu hin jiraatu wantoota isaa wal fakkeessu yoo hordofne gara amantii tokkoo dhufna sunis fadhinnaa ta'e rabbii ol aaneef kennuudha deebisaa siif kana jeetiin abdadha That is submitting our will to Almighty God. Hope that answers the question.